عليكم مدام كيف بكنيها أنا نيها الحمد لله. أنا اسمي جيت أورجي كبدا. أنا بلد إثيوبيا. أنا أول مرة استقلت الكويت 2 سنة. بعدين استقلت الأردن 3 سنة. أنا أعرف أسوي شغل ندب بيت كسر ملابس سوي كاوية. أنا أسوي أكل إيش برياني مكروني بيتزا كيك سوي سلطة كل شيء أعرف مدام شكرا. Ara lakkaa shamarran keenya alash lakkaa gizee biyya arabaa jalqaba hojjennu maaliif akka hojjennu sirritti beekuu qabna. Yeroo tokko yoo dogongorre yeroo lama dogongoruu hin qabnu. Yeroo lama yoo dogongorre sadii immoo dogongoruu hin qabnu jechuudha. Isiniif galee miti. Kanaaf jechuudha obboleettii keenya kana amma asirratti argitanii jirtuumi nan beeka dhugaa isiniin jedha qaaman biyyatti tokkodha biyyi keenya. Dhugaa biyyatti biyyi dhaloota keenya iddoo nuti itti jiraannu iddoo tokko biyya tokko jechuudha. Garuu haala kanaan gaafa argu narrifadhee jechuudha. Viidiyoo kana wanni fidee isiniif hojjechaa jiruu fi ijoollee baay'een akkana taatu. Isiniif galee ijoollee baay'een akkana taatu. Hedduun keessaan ijoollee hedduudha. Kana caala kan itti dukkanaa'ee kan jiru jechuudha. Maaliif jennaani gizee biyya arabaa hojjennu maallaqni as teenyee bittinneechinuu homaa nutti fakkaatu. Gaafa galle garuu neeraa takkan argattan ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirtan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana viidiyoon jalqaba irratti muree isinii fidee kunikaa shamarran biyya arabaa keessaa ishee tokkodha obboleettiin keenya kun. Viidiyoo kana arguutti narrifadhee tiktook irratti argee narrifadhe. Tiktookii jechuun waan tokko gadhiiste jechuun ala xuula fiigee deema. Yeroo deemu addunyaa ulgaa jechuudha. Anallee fiigee dhufee narra bu'ee jechuudha viidiyichi kun. Obboloota koo shamarran keenya biyya arabaa jirtan keessattuu warroonni galtanii deebitanii anis galee deebi'ee jira. Anis galee daa'imummaadhaan biyya arabaa jalqaba dhufee maallaqa qabannaa hin beeku firfirsee balleeche deebi'ee irraa baradhe jechuudha. Badii kiyya sun dogongora ta'uusaa irraa hin baradhe. Amma garuu maallaqni biyya arabaa sumuuniin takka yoo badde akka ibiddaatitti na guba jechuudha. Isiniif galee akka ibiddaatitti na guba. Sababbiin isaa biyya arabaa gaafa jirru maallaqa ni arganna. Maallaqa kana meeqa keenyatu harkaan qabatee lakkaa'ee jira? Meeqa keenyatu ittiin bashannanee jira? Namni tokkichillee maallaqa biyya arabaa shamarran biyya arabaa osoo hin taane kan nyaatu gillasabii tokko. As teenyee gillasabii tokkotti maallaqa ergina. Maallaqa keenya kan ittiin uffatu, kan ittiin bashannanu, kan ittiin kooru, kan ittiin hoteela seenu nama tokkodha. Nuti garuu gaafa galluu fi aga torbee takkaa yoo ittiin bashannanne dhalatti saniin booda maallaqa waggaa 3 waggaa 4 hojjennee gallee bakka jiruyyuu kan hin beeknetu jira. Obboloota koo. Akkuma guyyaan deemu, akkuma waggaan deemu, umuriin keenyallee deema. Isiniif galee umuriin keenyallee deema. Umurii shamarran immoo xiqqaadha ni beektu. Waggaa 45 gaafa darbine carraa hin qabnu. Carraan nuti qabnu gaafa shamarri takka umuriin waggaa 30 guunne taanan eenyunuu haga 33 caalaa biyya arabaa hojjechuun nu barbaachisu. Dhugaan isinitti himaan waggaa 33 ol biyya arabaa hojjechuun shamarran kamiyyuu hin barbaachisu. Yoo warroota ilmoo qabdanii ilmoo deessanii biyyaa dhuftanii warroonni ilmoo takkas deessanii homaa isiniin gootu takka galtanii ilmoo dabalachuun dirqama. Warroonni ilmoo 3 4 qabdan garuu yoo hojjettanis rakkoon qabu. Kan akka kiyyaa kanii ilmoon godhanne kan biyya arabaa jirtanii umuriin keenya waggaa 30 gaafa guutee qaxxettanii gara biyyaa galuudha. Dhugaan isinitti himaan anaan dabalateetu jechuudha. Ani amma umurii kootan lakkaa'a dhugaa isinitti himaa umurii kootan lakkaa'a. Yoon akkana ta'e akkanan ta'an jedha. Kanaaf osoo umuriin koo waggaa 30 hin guutin biyya arabaatii badee galuun qaba fa'aa gaafa jedhutu jira. Isiniif galee miti. Biyyi arabaa nama gowwoomsiti. Nama attaallalti. Kanaaf shamarran keenya gaafuma tokko jennee hojjennu maallaqa hojjennu san siraatatti goonee maaragatti goonee biyyatti waa tokko bitachuu qabna.
biyyatti waa tokko nama yoo qabaanne waa tokko akka nuu bitan gaafa asii galle wanti sun bu'aa qaba. Yoo dandeessan lafa bitadhaa oduma jirtan. Maqaa keessanii lafa bitachuun ni danda'ama. As teechanii biyya Arabaa teechanii maqaa keessanii lafa bitattanii osuma galii waggaa tokko dabalattanii lafa sana irratti ijaarsifattanii galuus ni dandeechu. Asii galtanii kiraa yoo teechan maallaqni waggaa 5 hojjettan guyyaa ji'a 5tti fixxanii biyya Arabaa yaaddu. Dhugaan sinitti hima. Jaalattanii jibbitanii shamarri biyya Arabaa erga biyya Arabaati jettanii biyyaa baatanii biyya Arabaa dhuftanii akka gootan godhaa akka taatan ta'a lafa bitadhaa. Lafti saniin booda mana guddaa irratti ijaarsifanna jettanii yaadina. Luukii 30 itti ijaarsifadhaa dhoqqumaan laxxafadhaa. Isumatti deema kumtaala waxxaradhaatti galaa. Dhugaan sinitti hima inni sinii guddaadha. Biyya Arabaa teechanii gillasabii tokkotti zim jettanii maallaqa keechan akka hin beekne kamnetti hin firfirsinaa. Anamma biyya Arabaa taa'ee maqaa kootiin lafa bitadhe. Siniif galee kan naa bite obboleessa kootiidha. Kan bitame maqaa kootiinii jechuudha. Kan naaf harrame immoo harmee kootii jechuudha. Siniif galee argitanii tooftaa akkanaa uummadhaatii haala saniin lafa bitadhaa. Nama ta'a. Biyya Arabaati namoonni tokko biyya kanaa galeen biyya kana jijjiira. Biyya kanaa galeen biyya kana jijjiira. Tokko immoo maal jedhu birri Dubaay irra birri Saudii caala. Birri Saudii irra birri Dubaay caala. Dhugaan sinitti hima biyyoonni Arabaa kamiyyuu wal qixxeedha. Biyyoonni wal caalu tokko hin jiru. Amma Dubaay gaafa afaan beektu 200 caala siif fidan. Saudiillee gaafa afaan beektu 200 si fidu. Hojiin immoo kan irra guddaa nama miidhu Saudi Arabiyaadha jechuudha. Dubaay kan cidaatii hojjettuu fi kan nyaata hojjettu garagara ni fidatu. Garuu mana hundaa miti carraadha jedhu ijoolleen tokko. Saudii kana garuu hojiin akka fedhe haa baay'atu. Manni isaanii fooqi 3 miti fooqi 5 haa ta'u sarraatenyaa 2-3 fidan odoo wanni fe'ee galee. Ani Saudii kanatti sarraatenyaa 2 nama fidatee galfatee hojjechiifate hin agarre jechuudha. Suma takkittiitu gubata. Jireenyi biyya Arabaa gubata ibidda laboobaa keessa nama gadi seenedha. Laboobaa kana argitanii deebitanii qabannaa wallaaltanii asitti deebuun dogongora guddaadha. Dhugaan sinitti himaan warroonni gaa'elalleen ijaarranne ani kanan sin gorsu jechuudha. Asii galtanii biyya Arabaan hojjedhe jettanii waan qabdan duubaa gaa'ela godhanna jettanii waan qabdan dhiibdanii of harkaa hin fixina. Ana kan biyya Arabaatti akkan deebi'u na godhe gaafan gaa'ela ijaarradheedha jechuudha. Sinitti himaan gaa'elli akkuma jiruun maallaqa sinirraa fixa. Garuu gaa'ela hin godhatinaa osin hin jedhu sirumaa osoo hin taane gaa'ela bareedduu shaggituu fira yaamati. Siraatan bareechaati maallaqa keechan odoo ofii harkaa hin fixin borus gaa'ela kanaan booda maali nan jiraadha jettanii lafa godhattanii haala saniin isaa wajjin mari'attanii gaa'ela bareedduu ishii godhadhaa. Haala balazzaa jiruu keechan biyya Arabaan godhinaa. Jiruu keechan biyyuma ormaa kana yaadinaa jechuudha. Innaa kanaafi obboloota kooyi qabannaa yoo beektan malee biyya Arabaati yoo sammuu keessan hin jijjiirranne biyya jijjiiru bu'aa tokkollee hin qabu. Jalqaba irratti sammuu ofii yaada ofii ilaalcha ofii assaaba ofii sirriitti jijjiirrachuudha jechuudha. Saniin booda qabannaa maallaqaatti beekudha. Nama tokkotti waggaa tokko ergitee obboleecha kee haa ta'u abbaa manaa kee haa ta'u maallaqa waggaa tokko faayidaarran oolchine yoo ta'e maallaqa ittiin erginii dhaabi. Anumas siniin jedhee dhugaa sin fayyada. Kana sirriitti waanan of fayyadee of argeefa sinitti maaraa jechuudha. Kanaaf maallaqa qabna jettanii ji'aan arganna jettanii sim jettanii hin ergina. Boru gaafa sin harkaa baate hin argattan waan ta'eef ani viidiyoo kasumarraa nan goolaba turtiin hojiin gootaniif guddaa galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu.